Raggaasaa Birruu, Baaroo Tumsaa, Oromoo Qilxuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Abishee Garbaa, Hayilee Fidaa, Maannoo Mazannir, Hayila Maariyaam Gammadaa, Garasuu Dhukii, Asaffaa Shaaroo Lammii, Bakar Abdii, Caalii Shonee, Oliiqaa Dingilii fi Adamsaa Addoo. Har'aa onkoloolessa 30 bara 2020 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati. Mormitoonni filannoo Taanzaaniyaa keessatti gaggeeffame kaseeraan alaaf waliin dha'insaan guutame jechuudhaan fudhatama dhorkatan gabaasa oduu keessaati. Gatiin zayita boba'aa ol ka'uu mormuudhaan uummanni Sudaan kaartuum dabalate magaalaalee biyyattii adda addaa keessatti hiriira bahee jira. Oduudhaa booda gabaasa qabna. Waa'ee hidhala gabbayyaa laalchisee wanna pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp eenyu dubbatan mormuudhaan lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Itoophiyaaf lammiiwwan Itoophiyaa as naannawaa Waashingtan jiraatan kaleessa Waayit Haawus duratti hiriira bahanii turan. Paartii taayitaa mootummaa Afrikaa qabu dabalatee paartileen siyaasaa naannolee Oromiyaa fi Amaaraa keessa soso'an ejjennoo siyaasaa waliin qabaachuu danda'an irratti mari'achuu itti fufanii jiran paartilee ijoo keessaa tokko ka ta'e Koongiresiin Federaalawaa Oromoo garuu akka marii sana irratti hirmaataa hin jirre dubbata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeeraa. Produuseriin tamsaasa har'aa Nugusuu Taammiree, tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessu. Biyya sanitti guyyaa afur qofattal jira. Ameerikaan pirezidaantii filachuuf kurfoo jirti. Warri tan irratti wal dorgomuu jiru pirezidaantii Doonaald Tiraamp fi itti gaafatamaan pirezidaantii Ameerikaa ka durii Joo Baayiden akkumatti baay'ee isaan filatu kullifachuu jiran itti jechuu jiran. Jara kun irratti tanumaaf jedhatti Minisootaa fi Wiskansinitti walitti dhufa. Pirezidaantii Doonaald Tiraamp Michigan, Minisootaa fi Wiskansinitti qajeela. Baayiden ammoo Minisootaa, Wiskansinii fi Aayowaa jira. Michigan bakka buutota naannoo sun fuula bu'aniitiin uummata filatan ka Electoral College jedhan 16 qabdi. Minisootaa fi Wiskansin ammoo 10 qaban. Aayowaan 6. Ameerikaatti uummata qofaa miti ka baay'atiin nam filatu warri uummati bakka buufate ka Electoral College jedhanillee warra nam filatu. Nami Electoral College arga guddaan mo'ate filannoo biyyaa mo'achuuf abdii guddoo qaba. Tiraamp fi Baayiden halee Ameerikaa gama kibbaa Floriidaa oolan. Ganna furiin duratti Floriidaa Tiraampiti mo'e. Floriidaan gama keenya deebinaan dhumatti dubbiin jedhe Baayiden achi ga'ee warra lafaatiin wal dubbatee jennaan. Tiraamp koronaallee jedheetiin hin dhabne nama hedduu walitti qabatee dorgomuu jira isatti vaayirasii biyya keessa faffacaasuu jiraayyuu jedheetiin himate Baayiden. Kutaa Tempaa ga'ee jennaan bokkaan guddaan dhufeennaan ofirra deebi. Tiraamp ammoo nama hedduu fuula istaadiyoomii Tempaa keessatti makiina dhaabatanitti walitti qabatetti duul filannoo itti himate. Sadaasa 3 irratti bubbe diimtuu jabduu argaa jedhe. Diimanni kunin bif mallattoo paartii isaaniiti. Demokiraatoti ammoo bifti isaanii bule yookaan ammoo cuquliisa. Filannootaan harka guddaan hin mo'anna quboonaa jedha jedhe pirezidaantii Tiraamp. Biyya afaan Oromoo caqasuu jirtan. Akka warri lafaa jedhutti Oromiyaa fuula hedduu keessatti nama ijjeessuutti jiran. Biiroon bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa ammoo ijjeechaan awwadaa dhiyoo sana dogongoodha tashaashmanni ammoo seera kabachiisuu fi tarkaanfii fudhatamtee jedhe. Kasabbata ammoo wal dhabnam dhuunfaati warra tanaan shakkan yaayyuu qabanii jedhu oduun duubatti dachaan. Waltajjii marii paartilee Oromootiif Amaaraa Adaamaatti jiran. Bulchootii paartii Koongireesii Federaalistii Oromoo waltajjii tanatti hirmaannee jedhe. Abaawoon obbo Daawud Ibsaa itti gaafatamaa ta'e immoo marii tana itti yaamamnee jedhanitti marsaa hawaasummaa paartii isaanii irratti dubbatan. Tan irratti paartii biyyi bulchootu irraallee deebii argannee jira oduun duubatti dachaan. Halee nama Itoophiyaa hedduutti dubbii pirezidaantii Tiraamp hojii hidha Abbayyaa irraa dhiyootan jedhe mormuu fi bulchiinsa mootummaa Ameerikaa Waayit Haawus duratti hiriira bahe. Jara kunin jechi sun hariyyummaa biyya lamaaniyyuu lammeessaa jedhe. Kun qofaa miti jechi sun barbaachisaa miti jedhe. Habtaamuu Siyyuumitti halee nu erge jalannee nutti. Haasawaa pirezidaant Tiraamp mormuudhaan kamisa kaleessaa hiriira gaggeeffamee turetti kan hirmaatan keessaa tokko akka jedhanitti. አቤል ጋሽ ባላለው የኢትዮጵያ ሰላምና እድገት ማዕከል ሊቀመንበር እንግዲህ እንደሚታወቀው በዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ በንግግራቸው ላይ የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት አቤል ጋሼን ጀደማ ዋልታ ነጋፍ ጉዲና ኢትዮጵያ ጀደሙፍ ዱረታዳ ፕሬዚዳንት ትራምፕ Abbabiyyummaa Itoophiyaaf nageenya uummataa walumaa gala kabajaa keenya haala tuqeen haasawaan godhan wal waraansa kan kakaasu kun kan nu mufachiise ta'uu fi eenyummaa fi biyya keenya kan ilaaleen marii fi wanni dhiyaatu akka hin jirre haasaan isaanii sirrii akka hin taane ibsuuf hiriira kana baanee jedheera. Pireezidaant Tiraamp mormii dippiloomaasii Sudaaniif Israa'el gidduu furuuf sirna qopheessan irratti Masriin hidha Abbayyaa Itoophiyaan ijaaraa jirtu diiguu akka dandeessu dubbachuu isaaniitu mormiin kun isa mudate. Lammiiwwan Itoophiyaaf kanneen hidda dhalata Itoophiyaa ta'an qofarraan turre mormiin kun miseensonni Koongirees Ameerikaa kanneen hidda dhalata Afrikaa ta'an kan itti heddummaatan Congressional Black Caucus kan jedhamus mormii isaa dhiyeessee jira. Tiwiitarii isaa irratti yaada pireezidaant Tiraamp kennan
kan maalna dhibeedhaan kennameefi bala'amaa jechuun qeeqe. Itoophiyaa, Masriif Sudaan marii gaggeessan keessatti Ameerikaan loogii tokko malee akka dhaabbattuufis hubachiisan. Muddaminsa hammeessaa kan ittiin jedhe haasawaa pireezidaant Tiraampis balaaleffachuusaa Habtaamu Siyyuum gabaasee jira. Akka bulchooti paartii biyyoolessaa Amaaraa Abri jedhanitti hiriir paartii isaanii dhiyootan roobi dabartee amamee wal qabate miseensota isaanii keessa nama hidhametti jira. Koomishiniin poolisii naannoo Amaaraa Abbaa Addaama ammoo jara kun galakkafamuu jira jedha. Hiriir sun irrumaan baanaa jedhanitti ijoolleen kaa'ima hagi tokko poolisii wal dhabanii jedha itti gaafatamaan kunan. Kitaabin illeen namni isaanii galakkafamuu jiraatullee namni hidham kunin adoo mariirri jiru biiroo keessa qaban malee hiriirallee hin baanee jedha. Hiriir hawwanni yaamanii fi Itoophiyaa fuula garagaraa keessatti dhalattoota naannoo Amaaraa irratti miidhaan dhaqqabuu jiru akka dhaabate jedhanitti hiriir yaamanii jira bulchooti paartii sana. Akka bulchiinsa mootummaa naannoo Somaalee jedhetti wanni wal dhabii dhiyoo tana Somaalee Affaarii fi gosa Isaa jidduutti dhalatee fi waan seerii armaan duratti baay'ee seera malee namni qubsiisinaa jedhu hojiirri nooleniif. Bulchiinsi Affaar ammoo warra lolaan itti baafate fulatti jijjiiree qubsiisuu jedha. Bulchiinsi Somaalee akka kanaan hidhattooti Affaarii torban kana keessa nama nagaa gosa Isaa Somaalee nama 27 nurraa fixanii jedheetiin himate. Bulchiinsi Affaarilleen Somaaleen gosa Isaa nama 8 nurraa fixee jedha. Igi torban dabre keessa hojjettooti ministeera barnootaa naannoo sunitti jeefamanii jedhanii asitti wal dhabii hundeemuutu jira. Waraan biyyoolessaa achitti erganii eeguu jiru jedhanillee ummati ammoo tan balaaleffateetiin kalee naannoo zoonii sitiitti hiriirba ummati. Boordiin filannoo Itoophiyaa filannoo biyyaa dhufuu jirtuu fi guyyaa paartilee fi namilleen filannoof galmaa'u sagantaa baafate. Akkanaan warri filatu muddee bara 2020 fi ammajii bara 2021 keessa galmaa. Duulii filannoo ammoo torbaan jalqabaa ammajiitii fi akka torbaan lammeessoo gurraan dhalaatti ta'a. Filannoo Itoophiyaa bara 2020 qalbiin eegaa bahanii eegee vaayirasii koronaatiif jedhanii dura dabarsanii jiru bulchooti. Akka ministeerri barnoota jedhetti Itoophiyaatti ganna dhufu keessa barnooti yaada barattoota wayyeessuu irratti hojii guddootu hojjetama. Rakkoo yuunivarsiitii keessa jirtu akka Dr. Injiinar Geetaahuun Mekuriyaa jedhetti irra dhiphaa akka malee karaa irra godhe qajeelchuu barnoota barbaachisaa jedha. Ministeerri kun biyya barsiisota arbaa irdaaritti ulfeessan irratti kan jedhe akka ministeerri kun jedhetti barsiisoti rakkoo hamtuu koronaa fi biyyatti baafate qabachuu danda'e dursanii dhaabuu irratti qooda guddaa qabaachuu danda'anii jedha. Akkas tir misgaanaa baardaarin ergitetti. Oduu Afrikaatti deemite. Paartiin mormituu Taanzaaniyaa bu'aa filannoo biyyi isaanii tadhiyoo tana hin fudhannuu jette. Paartii mormituu keessa namni pireezidaantii Taanzaaniyaatiin wal dorgome Tunduun Lisuu akka addunyaalleen filannoo roobii dabartisan hin fudhanne gaafate. Charles Kombeet Dar es Salaam nu erge tujubee nutti. Filannoo roobii darbe geggeeffameen lammiiwwan Taanzaaniyaa sagalee kennanii guyyaa tokko booda hoogganoonni garee mormituu biyyattii Afrikaa dhiyaa adeemsa waliigalaa kan filannoo sanaa akka hin simanne dubbatan. Kaadhimamaa paartii mormituu kan ta'an Tundu Lisuu tuuta oduuf kamisa kaleessaa Dar es Salaam keessatti ibsa kennaniin ba'iin filannoo sanaa hojii seeraan alaan waan guutameef qaamotiin sadarkaa addunyaa tarkaanfii akka fudhatan gaafataniiru. We are asking our people to take this matter into their own hands through peaceful. Uummati keenya dhimma kana karaa nagaa waliin ta'ee tarkaanfii dimokiraatawaa ta'eef mormii dhageessisuudhaan to'annaa ofii jala akka galfatu gaafanna. Qaamotii naannoof sadarkaa addunyaa kanneen taajjabdoota gamanatti ergan keessumaa gamtaa Afrikaa ni gaafanna. Ba'ii filannoo seeraan alaa kanaaf beekannaa kamiyyuu akka hin kennin ni gaafannaa jedhan. Paartiin biyya bulchuuf dubbiimtoonni mootummaa sagaleen martinuu hanga lakkaa'amee dhumutti yaada kenninu hin qabnu jedhu. Dura ta'an komishina filannoo biyyoolessaa Taanzaaniyaa Semistokles Kaayijaagee gabaasaaleen sagaleen tuun kennamin ba'an kijiba jedhanii fudhatama dhabsiisuudhaan lammiiwwan akka hin simanne yaadachiisaniiru. Kuna taarifa zinazosambaa kwenye mitandao ya kijamii. Naannolee filannoo Kaawee, Paangaaniif Kigoomaa keessatti kaardiin filannoo dursee mallattoon itti kaa'amee jiru ka jedhan gabaasaaleen kijibaa miidiyaa hawaasaarra deddeebi'aa turan. Gabaasaaleen himannaa kun komishina filannoof hin dhiyaatin akka jiru Kaayijaageen itti dabaluun ibsaniiru. Gabaasaaleen akkasii kan gatiin qabaanneef hin mirkanoofne waan ta'aniif lammiiwwan akka hin simanne gaafataniiru. Ba'iin filannoo duraanii akka mul'isutti sagalee irra jireessi pireezidaanti Joon Magufuuliin kan hoogganamu ka paartii biyya bulchuu CCM. Ba'iin filannoo sirnaa jimaataarraa beeksifama jedhamee eegama. Oduun ammaaf qabtan Ansoora Rafeeti. Kan dhaggeeffataa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministeerri Enerjii Sudaan hanqina bajataa xiqqeessuuf kibxata darbe gatii boba'aa dachaa waan dabaleef uummanni biyyattii magaalaalee adda addaa mormii dhageessisaa jiran. Sudaan keessaa gatiin boba'aa waggaa 2 keessatti yeroo 4 ol ka'uun
mormii uummataa bara 2019 keessa pireezidaantii duraanii Omar al-Bashiriin aangoo irraa darbeef sababaa ta'e gabaasaa Naabaa Mohiddin Sudaan irraa ergameef jaallanne. Mootummaan ce'umsaa kan Sudaan gatii boba'aa dabaluunsaa kibxata darbe yoo ta'u kunis kufaatii bajataa mudate hanqisuuf akkasumas hanqina boba'aa hambisuuf ture. Namoonni seeraan ala hojjetan boba'aa gatii salphaan bitanii san booda biyyoota ollaatti gatii guddaan gurguratu. Ministeera Enerjii kan Sudaan Kaharii Abdurrahman akka jedhanitti بالنسبة لنا بنأمل إنه ما يترتب على ذلك أشياء هي ممكن تكون murtiin kun bayini argama jenne kan boba'aa akka garaatti argamsiisuu fi seeraan ala boba'aa gurguruu hambisaa abdii jedhu qabnaa jedhan. Sudaan keessatti gatiin boba'aa waggootii darban lama keessatti yeroo 4 dabale. Daballi gatii boba'aa kun bara darbe jechuun 2019 mormii guutummaa biyyattii keessatti kaasiseen pireezidaant Omar al-Bashiriin aangoo irraa darbe. Namoonni kuma hedduun kamisa kaleessaa kaartuum keessatti hiriiruun gatiin haaraa dabalame mormanii mootummaan gatii dabale akka kaasu gaafatan. Hiriirtota kana keessaa Aalaa Gaasim tokko roobii darbe galgala riqicha gurguddaa kaartuum keessa jiru kanneen cufanidha. كنت أتمنى في المقام الأول مراعاة حجم دخل الفرد الشهري. Gatiin boba'aa dabaluun jireenya uummataa irratti rakkoo jabeessa. Ituu daballi gatii kun galii namni ji'atta argatu irratti hirkatetu ta'e gaariidha. Uummanni jabaatee dhaabachuun dabala gatii boba'aa kana guutummaatti fudhatama dhabsiisuu qabaa jedhan. Hiriirtota kana keessaa Kabiraan Abdulkarim Hassan roobii darbe konkolaataa isaa riqicha magaalaa kaartuum keessaa cufee ture akkas jedha. أنا واحد من الناس اللي طلعت من أجل التغيير من نظام البشير السابق وتمنيت إنه التغيير يحدث والآن أنا بطلع من أجل الوقوف ضد سياسات رفع الدعم. نموت البشير مرمون هرير كيسان توري جيجيرمنا كجرات أبدين قبا موتمان جاومسا مرتي دبلغتي بوبا كاسو قبا يوكان من داكين يتي دبلو قبا كان كانانا تشيمو آنغو قديسو كان أفجيتشا مرمي في دولة جيفموت akka hirmaatu dubbata. Xiinxaltoota diinagdee keessaa tokko kataan Profeesar Mohammed Al-Nayer akka jedhanitti بالتأكيد قرار تحرير أسعار المحروقات هو قرار غير موفق ولم تكن البيئة الاقتصادية في السودان مهيئة لذلك. Murtiin kun kan ta'uu hin malle haalli diinagdee Sudaan murtii akkasiif qophaa'aa miti. Tasgabbii diinagdee argamsiisuuf tarkaanfiin fudhatamaa jirutu milkaa'ee ta'e kana murteessuun ni danda'ama. Sharafa maallaqaa madaaluun qaala'insa jiru tasgabbeessuutu barbaachisaa ture jedhan. United States Sudaaniin tarree biyyoota shororkeessummaa oofan keessaa baasuuf tole jettee jirti. Kun immoo Sudaan addunyaa biraa liqaa akka argattu karaa banee biyyootaa fi investoroota waliin hidhata haaraa akka tolfattu gargaara. Kun ta'uun immoo biyya waggootii hedduuf dhiibbaa siyaasaa fi addaan qoodamuu akkasumas uggura Ameerikaa jala turte Sudaan diinagdeen ishee akka jabaatu godhaa abdii jedhu qaba. Keeniyaatti lakkoofsi namoota koronaa vaayirasiin qabaman dabalaa akka dhufe ministeerri fayyaa biyyattii beeksiseera. Kaleessa akka ibsi ministeerichaa ifoomsetti torbee kana qofaa keessa namoonni 54 dhibee kanaan lubbuun isaanii darbeera. Galmoo daawwittu gabaase. Ministeerri fayyaa Keeniyaa biyyattii keessatti torbee hobbaasne kana keessa babal'inni vaayirasii koronaa 20 waliin dabaleeraa jedhe. Kanaanis fixata darbe kana haga kamisa kaleessaa qofaatti namoonni 54 dhibuma kanaan lubbuun darbeeraa jedhan Mutahi Kagwe ministeerri kaabinee fayyaa Keeniyaa. Up until yesterday, we have lost 54 lives to the disease this week alone. And I'm sad to report that today, once again, we have lost another 14 patients. This brings our cumulative fatality to 964 persons. Akkas jedhu Kagween torbee kana haga kaleessaa qofaa namoota 54 dhibee kanaan dhabneerra. Har'allee namoonni 14 ka dhibee kanaan rakkataa turan lubbuun darbeera. Kun jechuun erga dhibeen kun biyyattii keessatti mul'ate asii namoonni dhibee kanaan lubbuun darbe gara 964 ga'ee jechaadha. Ammallee namoonni 1084 ka dhibee kanaan hubaman manneetii yaalaa adda addaa keessatti yaalamaa jiru. Isaan keessaa 35 warra garmalee dhukkubsatee jirudha jedhu yoo dubbatan hangawi kunni.
Kaagooyin dabalanii weerarri dhibee kanaa kan dabalee fi of eeggannoon duraan labsamee ture kan akka ta'e himanii kanaaf lammiileen biyyattii keessumaa maskii afaanii fi funyaanitti kaa'achuu akka amaleeffatan akeekkachiisan. Ministeerri fayyaa biyyattii sicha namoota dhibee kanaan qabaman manatti akka yaalaman akka taasisu kana mijeessuufis inshuraansii fayyaa biyyattiis mootummaan akka qajeelchu dubbatanii jiru. Haga yoonaas Keeniyaan keessatti ogeessonni fayyaa 1,000 ol dhibee kanaan qabamu 16 ammoo isaan keessaa lubbuun isaanii akka darbe himanii mootummaan buufataaleen fayyaa warra dhukkubsateen akka hin muddamneef filannoo hedduu mijeessaa jira jedhan. Keeniyaan torbee 2 dura manneetii barnootaa bantee barattoota muraasa gara mana barnootaatti ka deebiste yoo ta'u ministeerri barnootaa biyyattii torbee kana weerarri vaayirasichaa dabaluus hojiin irratti namoonni ajjeefamaa jiraachuu hawaasni dubbata. Biiroon bulchiinsaaf nageenya naannoo Oromiyaa gama isaatiin ajjeechaan awadaa'itti ta'e dogoggora ta'uu kan amane yoo ta'u kan Shaashamannee tarkaanfii seeraa kabachiisuuf fudhatamee jedhee jira. Ajjeechaa sabbatatti raawwatame immoo kan rakkoo wal jidduutti uumameen mudateef shakkamtoonni to'annoo jala ooluun himamee jira. Muktaar Jamaaltu gabaase. Yeroo torbaan lama hin caalle keessatti Oromiyaa bakka garagaraatitti namoonni ajjeefamaatiin jiraachuun hedduu dhaga'amu jira. Ajjeechaa kana keessaa namoota kallattiidhaan qaamni nageenyaa mootummaa ajjeesan jiran jedhanii akkuma dubbatamaatiin jiru qaamni eenyummaan isaanii hin beekamnellee namoota ajjeesaa jiraachuutu himame. Isa kana keessaa nama qaamolee nageenyaatiin Harargee Awwadaa'itti lubbuun isaa ba'ee fi barsiisaa yuunivarsiitii Madda Walaabuu ta'uun isaa kan himamu. Obbo Fiqaaduu Toleeraa Shaashamanneetti qaamolee nageenyaatiin kallattiin ajjeefamuu dubbatan. Namni gama biraa namoota eenyummaan isaanii hin beekamne sabbataatti ajjeefamaniitiin jiran jedhaman luba Phexros Tasfaayee Aagaa tajaajilaa bataskaana Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaa ta'uu isaaniitu himame. Haati warraa luba Phexros Tasfaayee Aagaa aadde Buzunesh Tasfaayee yeroo hedduu namoonni afaan Oromootiin maaliif wangeela lallabda jedhaniitiin isatti dheekkamaatiin turan jiraachuu fi na sodaachisu jedheellee natti himee ture jedhu. Karena negara ini kita dengan ini negara kan negara yang jadi harus anak kecil ini jadi seperti dunia karena mereka juga bukan insan dan kira-kira itu nanti itu nanti kita juga kerja itu nanti ini negara kan ini kita seperti negara yang jadi negara yang ini harus kita di kerja macam ini harusnya negara yang jadi ini. Semua tahun yang itu berapa dari ini besar ini jalan rutin dia itu terus amal itu terus seperti ada itu lagi seperti ada ini sama itu perjalanan kita seperti ini sebenarnya sudah dunia ini dia ko seperti itu dari yang itu wanti bakana ta'atinin jirun wal qabate deebi akka kennan hoggana biro bulchiinsaa fi nageenyaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Jibril Muhammad gaafannee jirra. Obbo Jibril illee taateeleen hundayyuu dhuguma ta'uu dubbatanii garuu isa kana keessa kan dogoggoraan ta'e kan seera kabachiisuudhaaf tarkaanfiin fudhatamee fi kan qaamolee gama biraatiin illee raawwatametu jira jedhu. Namoonni miidhaman kun namoonni tarkaanfiin fudhatame jedhamu kun muraasni kan gara mootummaatiin hanqina irraa ka'ee namni tarkaanfii dhuunfaa tarkaanfii fudhatee jira. Kennaaf kan aboodaa'e keellaa irratti yeroo dabramu tarkaan humni eegumsarra jiru yookaan dambi askabaarii wanni jedhamu kun seera ayyaata kan namni kabachiisuudhaaf achitti hojjetu kan makiinaadhaaf sisadee tarkaanfii hin taane fudhate warri tarkaanfii akkasii. Sasaabirru Baarotumsaa Oromoo Qilxuu Jaarraa Abbaa Gadaa Abishee Garbaa Hayilee Fidaa Maannoo Mazannir Hayila Maariyaam Gammadaa Garasuu Dhukii Asaffaa Shaaroo Lammii Batar Abdii Caalii Shonee Olii Qaadingilii fi Adam Saaddoo